السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة قشتي أكم فياكي سني جرتو جبات نبوما ما شاء الله تبارك الله. بقنا في جراتني أقالي وانقاري ونسين جتشا أشمار كفوني أكم جرت أمة أمان تابرة سين اللي بقنا في جراتني ودي كيسنو بقنا في جراتني أما اللي دبلانا في جراتا أرانتنا واي كابيني yookiin bulchiinsa godina Jimmaa kanarraa haasawuu barbaadu obboleeyyan sheer laayikinaaf godhaa piliis. Okay, waan akkaan qalbii nama cabsu waan dhaga'uutti illee nama yaaddeessu waan takka gurraan dhageenyee hin beeknetu zabana ammaa kana keessatti dhufe. Zabana bunni hundeen tokko bunni hundeedhaan lakka'amee gibirritti gabbaramu. Zabana caatiin hundeedhaan lakka'amee gibirritti gabbaramu. Zabana akka kanaa keessa jirra jechuudha. Yaa subhaanallah, wallaahi akkaan qalbii nama cabsa kun takkaa biyya Itoophiyaa kanatti subhaanallah waan itti bu'e hin beeku. Ani yeroo dur wayyaaneen nu bulchitu iyyuu miidhamni maal taane jenna malee miidhamni keenya haddii kana hin geenye. Ammaan tana bulchiinsi godina Jimmaa jechuudha akka kanatti uummata burjaajisee gar tokkoon qaala'insi uummata fixuu jira. Jireenya biyya keenyaa isa hundi keenya iyyuu waliin beeknu akkaataa maatiin keenyatti jiran waan jira keessa jiran gar tokkoon qaala'insa biyya akkasitti jira fixaa. Gar tokkoon immoo deebi'ee kunoo uummanni miskiinni jechuudha marsii tokko akkatti kennee haasa'u hin qabu. Maaliif jennaan yoo inni haasa'e milishaatti erganii akka barbaadan cafaa cabsiisu. Nama guddaa hayawuun hin jiru akka barbaadan jechuudha. Abbootii keenya akkatti tumanii akka fedhanitti godhanii gibira namni waan godhu dhabeeyyii lafa fakkeenyaa arbaandii tokko yoo qabaate isiidhumatti mana keessa taa'u qofitti hambifatee jechuudha. Manattii keessatti ol galu qofa hambifatee kaan immoo buroo manaa ofirratti gurgurachuu maal jechuudha. Miimi buroo manaa ofirratti gurgurtee gurgura kaffaltee akkamiin keettiyyee akkamitti ati hamma muyyuutti fayyadamta shinti beekuma isaa fayyadamta. Subhaanallah, akka kanatti hojjetaaran jechuudha. Gochi akka kanaa takka yeroo wayyaaneen nu bulchitullee nurratti hin raawwatamne. Garuu rakkoon abiyyii bira hin jiru kuni rakkoon bulchiinsa godina Jimmaati. Yaani rakkoo kana wanti akka kana nu godhaaru inshaallah rabbiin jazaa isaaf kaffalu. Namni nama miidhisilas eenyuun yoo ta'e hin miidhama. Wallaahi biyyi naggaadeenis faayidaa dhabe, qote bulaanis faayidaa dhabe. Zabanammaa naggaadeen ijoollee nama fakkeenyaa kana dura caatii nagaddee waan namni uma ta'e jechuudha. Akka ajaa'ibaa zanaatti jiraatti. Ammaan tana caatii gaafuree jedhamti gaa kan akkatti qabantu wayi namni wallaalee hin jiru. Biculuma yaani waan guddaa miti. Caatii sana jechuudha gaafuree tokko yoo qabatee matoora irratti qabatee gadi bu'e namni ijoollee yookaan caatii gaafuree tokko dhaqanii zooranii bitatanii dhufanii birrii meeqatti kaffalan karaa dhaabbatamee caatiidhaaf qaraxa jennaan. Okay, birrii meeqatti kaffalanii caatii fuudhanii fakkeenyaa akkuma naannoo kiyyaatti saqqaa hin gogeenye caatiitti hamma ifumaan qaranna. Okay, saqqarraa yookaan hamma jimmaan geenye jimmatti akkas qaranna jechuudha. Kun iddoo hundaayyuu hama jiru. Haa ta'u malee akka malee jabaate waa tokko faayidaatu dhibe. Yaani namni inni qote bulaa jedhamus kaduu qotee geessifatee akka barbaadetti midhaan irraa argatee yoo birrii illee dhabe midhaan ofii sana gurguratee faayidaa ittiin fayyadamu jechuudha. Attaata bana durii zabana kanaa dura jechuudha. Namni midhaan isaa gurguratee illee gibira ofirraa faa danda'a. Amma kana hundatti dhabee wallaahi biyya gar tokkoon qoonqootu fixaa. Gam tokkoon kunoo akka kanayyii liqoombarii hin qabu, kaabinee hin qabu. Milishaan tokko shaneen illee biyyattii keenya sana keessatti yaa subhaanallah wallaahi yeroo tokko biyya sana akkuma tokko yaanii baay'ee tokko nama jibbisiisa. Okay, sababni isaa biyya itti namni hin yaa'amne, biyya namni itti kabajaa dhabe, biyya namaa kana keessatti maashaallah tabaarakallah isa biyya ofiitii miti jechuudha. Wallaahi amma nu yeroo as keessatti nu kabajaa hin qabnu nu sarraatiin nyaadhaa jararabaa kan nu godhan jenna miti. Biyya keenya keessatti immoo jechuudha nu biyya namaa kana dhufneeyyee kabajaa dhabnee jennee haasofna yeroo tokko. Kuni jara kana ilaallee biyya nagaa ilaallee nama nagaa ilaallee
galaxa haasofne malee kabajaa guddaa taa qabna jechuudha. Otuu ofii yaanniiti. Biyya keenyatti haati keenya, abbaan keenya, obboleeyyan keenya lafa isaanii irra ta'anii mana isaanii keessatti ol galanii gabba'uu, nagaan ol galanii gabba'uu dadhabaa jiran kabajaan irraa fuudhamee akka barbaade tokko shanee minaamin jedhamee nama kaleessif ka'amee ka'atametu iyyee jechuudha. Marsii tokko kennaan akka barbaade rukutanii jedhan. Wallaahi rukutanii jedhan subhaanallah. Viidiyoo wayii kaleessa wayii argee mana citaa kan durii sana beektanii miti mana citaa bicuu tokko jechuudha. Mana citaa sanaa wallaachi keessa dhaqanii qabnaan hin iyyanii ni kurrifatanii jechuudha warraa hibbaa manaadhaan saabaa gibiraatiif. Yaa subhaanallah mee maalitti gochuuf mana citattii sana keessaa baasanii maalitti hojjechuuf? Birriin akkamitti namni attaa indaanqootti kaffalamaa arteedhaan subhaanallah. Agirshee horii ati mana keessaa qabdu asabamee yoo indaanqoo lama qabaatte indaanqoon kee asabamee takkaa isheen kun jira qiyaamaa wayitu dhaabbate moo maali miyaa jiran mi'a daraa rabbii maali mi'a daraa rabbii du'aa inuu kadhaa du'aa walii kadhachuu du'aa cimaa isa barbaada. Uummanni Jimmaa immoo uummata miskiina wallaahi maaliifi waa'ee siyaasaa keessallee takkaa nama yaani uummatni Jimmaa waa'ee siyaasaa kana irree quba hin qabu. Jireenya isaa jiraachuu malee jireenyuma jiraachuudhaaf immoo bakka jiraatu dhabaa mana isaa keessatti akkatti kunuu tumamee ganaminiif galgalee yaaddootti taate jechuudha. Wallaahi haadhaaf abbaa keenya jara biyyaatti baay'ee tokko biyya isaanii keessa ta'anii biyyatti dhalatan itti guddatan lafa isaanii irra biyya isaanii irra ta'anii akkatti jiraatan wallaalaa jiran. Wallaahi alhamdulillah rabbil alamin jedha. Biyya kana dhufnee nu biyya kabajaa qabu biyya namni kabaju biyya seerri jiru. Nu kabajaa dhabnee jenna nu silaa sarraatummaadhaan dhufnee kabajaa maalii qabna kanayyuu nama gaarii biyya seerri jirudha hamma kan nu kabajan malee jechuudha. Otuu biyyattii keenyaati otuma rabbiin waa beekaafi silaayyuu maal ta'e jedhanii mammaaksa wayii keessatti loo hamila qabee maal jedhama rabbi subhaanallah otuu biyyattii keenya sanaa waa kennee jennaan fakkeenyaa kan akkuma dhufnee jara bira hojjennu kana namni yaanii zeegaan biraa dhufee kan hojjetu ta'eeti jechuudha. Biyya keenya keessatti namni subhaanallah namni biyya keenyaas waan itti hojjetu nama ati Oromoodha jettu kanuma ollaa keetii kakaleessa si biraa milishaa ta'e jechuudha. Kakaleessa si biraa aangoo qabate kanatti kaleessa maaddii tokkorraa wajjiniin nyaattee wajjiniin dhuudatu iyyee har'aan tana aangoo tokko yoo argate mataa kee gaddeebisee akka barbaade si godha. Isuma ollaa keetii isuma si wajjin guddate isuma ati wajjiniin guddatte subhaanallah. Okay yoo mana ta'e mana kunoo akkasanatti diigan akka barbaadan mana kunoo diiganii fixan iddoo hundaa manni diigameedhu ijoollee waggaa meeqa biyya kana hojjettee waggaa 8 waggaa 20 waggaa kanillee akkas hojjetanii jira jechuudha. Keessumatti ijoolleen dhiiraa waggaa 10 wayi waggaa 20 waan akkasiiti kan siin taa'abduu hojjettu. Ilmoon nama akkasanatti taatee biyya namaa deemtee dabalatee immoo ammas akka kanatti rakkattee waa meeqa taatee asii kaatee mana kana bitattee yeroo isin alhamdulillah rabbil alamin jettee jarri ofii jiraatii kana seeraa minaamin jedhanii seerri gadi beekaa biyyiin doktora biyyiin miti jechuudha. Akkasii miti yaani akka jedhu godhaaramu kanaa miti seerri gadi ba'ee yoo lafa irraa fuutanii beenyaa kaffalaa fi eeggadda yaani haasa'eera ittiin irratti abiyyiin haasa'eera walga'ii sanarratti yoo lafa irraa fuutanis beenyaa kaffaluu fi yoo mana irraa fuutanis yaani kadaarii kanarra bu'e dirqama kaffaluu fi jarri kun immoo akkas jedhanii akka waan yaani kaffalan wayii fakkeessanii jechuudha. Ofii jiraatii faayidaa jiraa godhatanii isa silaa biyya kana fayyadanii kan lafarraa fuudhaniif maallaqa kennanii kan manarraa diiganiif akkasitti kennanii gargaaran kanaan tinii godhanii ofii jiraatii gargaarsa mataa ofii godhatanii akkanatti biyya immoo miidhuu jiran. Namni waggaa meeqa asii gaalaa arabaa ilmoon dhiiraa wallaahi ani baay'ee tokko qalbii na cabsa. Dhiirri asii gaala kee duukaa fiigee akka kanatti arabaan tuffatamaa ilmi dhiiraa jechuudha. Keessumatti wallaahi ijoolleen dhiiraa miidhamuun kun akka malee qalbii nama cabsa. Ilmi dhiiraa asii akka kana ta'e rakkina meeqa waa meeqa dachee nyaatee nu dubartiin immoo ammas dubartummaa keenya kanaan cinqamne sa'aatiin kun sa'aatii silaa nuu itti kuchina arabaa keessa dhaabbannu miti. Waan hunda isaa obsine alhamdulillah rabbil alamin jennee kuchina arabaa keessa hojjennee hamma mana maa dhiinne asii yeroo waa tokko godhannaa hin qajeelfanna hin bareeffanna jennee nu birrii erganne jechuudha. Jennaan maatiin keenya wanni tokko hornuu buuse mana sana dhufanii akka barbaadan itti dhiibu.
namni marsii tokko itti kennu hin jiru. Marsii tokko yoo itti kennite yaani seera jalaa seeraan kabaju jennaan sumatu qabamee xaxxeeffama. Suma qabamee akka barbaadde milishaan situmti. Biyya seerritti dhibe biyya seerri hin jirre ta'e namni keenya sodaatee garuu calluma jedhee utuu walii galee biyyi fayyaa ilaa gadi ba'ee akkana hedheeti wallaahi akkamatti nu sirraa jechuudha. Garuu ammaan tana ijoolleen akka jaabaa sagalee ta'uu jiran maashaallah tabaarakallaa. Silaa hin sirraa waan gibiraa kun wanti hundi isaayyuu hin sirraa. Garuu namni keenya yeroo inni tokko haasawu inni tokko akkas jedhe dubbatti baqata. Akkamitti sirraa ishee akka kanatti mee akkamitti uummanni keenya aara galfata akkamitti abbaan keenya haati keenya aara galfatanii ta'an yeroo waa tokko ka'e walgahii birrii amman gaafatamni jaraa tokko darban qabu jedhan birrii bicuullee nama gaafatan birrii gurguddaa sa'aatii ati ofitti waan nyaattee dhuguu dhabdee sa'aatii ofitti qoonqoon akkatti nama rakkiftee nyaanni juuqaaloftee jette kana birrii meeqa gaafatu jirri birrii hamma kana fidi kanaa birrii hamma kana fidi kan maaliyyoo kan mixirqishoo jedhanii akkanatti gibira kana hundaan sirraa fuudhu. Namni akkanatti dhumachuu jira yaa jamaa wallaahi baay'ee qalbii nama cabsaa akkaataan biyyi keenya itti jiru akka ulfaataa keessa jira akka ulfaataa akka nama sodaachisu akka nama gaddisiisu jechuudha. Amma bara namaa godhanii nama dahee kadeesse jechuudha biyyuma aadaa kanaa galtee jedhanii Dubaayee kana abbaa manaa ishii Dubaayitti dhiistee subhanallah mee sabaa ilaalaa abbaa manaa ishii Dubaayitti dhiistee ofii biyya galte ulfataate. Mana kana qajeeffattee wallaahi zinaa godhattee waan hundasaa ajaa'iba godhattee innillee duukaa galuuf ture abbaan manaa sun galii na dhufaa jedheeti kan inni gadi buuse. Yeroo isin wallaahi isa isiin deessee jedhan halkan deessee jedhan ganama sana hin deemta dhaqanii taankii sana fudhatanii bayi mana keessaa jedhan eessa naqanna qottee kurrifatteedhaan hin baata kalas diddeetee see qaalittiin eessaa dhayi ture mee eessa dheedhantu isin ta'e. Daa'ima harkatti baate daa'ima idideesse argaa uummata bineensa kana jechuudha. Uummata amma callaaxaa fi namaaf iyyaan uummata amma callaaxaa fi rakkinni kee dhibamni kee gaddi kee itti hin dhagahamne subhanallah mee ilaalaa. Uummata akka kana miskiina kana jechuudha akkanatti itti taphatanii mana isa otoo isiin keessa jirtu daa'ima isiitii wajjin otoo isiin qodaa tokko keessaa hin fudhatin jechuudha isiin sila yaani namni illee nama sabarsiisa taa'i ati gatii daa'ima qabdu jennaan si dhiisuun nama hanuu naamin jedhee akkasitti namni teessise qodaa tokkittii kan mana keessaa hin fudhatin jechuudha mana sessequu jammaranii jennaan waan hojjetu dhabdee daa'ima akkatti rarraafattee jechuudha dhiigaa wajjin fudhattee gadi baate. Okkee subhanallah mee asabaa ilaalaa yaa jamaa. Daa'ima ida dhalattee wajjiniin ati yeroo mana kee keessaa manatti laffaatee waggaa meeqa biyya namaa teessee ijaarratti kana keessaa yeroo gadi baafamtu aajjoo kee keessaa maali jechuudha. Riyaala tokko namni itti kennan hin jiru bakka itti dhabdee jechuudha. Akkasitti maraattee sooshaal miidiyaa kanatti akka malee haasa'amaa ture wanni sun dhiifte. Okkee mee ergaa gaalaa jechuudha uummata akka kanatti uummanni bineensa ta'ee nama fakkaatee immoo akka namaa fakkaatee akka ilma namaa fakkaatee uffatee gadi ba'ee galee nu wajjin haasa'ee nyaachuu jira wallaahi rabbiin nuuf sirreessu rabbiin kan keenya nuuf sirreessee nuuf qajeelchee jireenya keenya kana nuuf bareechuu malee aara galfii dhumtii bakka yeroo kanaa wanta tokko umuriidhuma biyyattii sana keessatti namni bicuudhuma si aara galfatee hin jiraatu miimaanni sa'aatii Oromoon bulchuu keessatti. Akka kanatti haddii kana zarafamee haddii kana namni zarafamu maal jechuudha maali kun madaabaraa fuuchuun giddii barana madaabaraa yeroo madaabaraa sanas madaabaraan birriin isaa jabeenya. Okkee madaabaraa fuuchuun giddiidhaan okkee asabaa ilaalaa yaa jamaa jechuudha madaabaraa giddii akkamitti ta'a inni hin qabne kalafa hin qabne illee ni jira lafuma sana yaani fakkeenyaaf madaabaraa qunxaa tokko fudhata eessarra facaafata meemee iddee kamirra facaafata giddiidha jedhamee achi namni sodaa fuula isiitii dachee dhaqee madaabaraa sana fudhatee waan hundasaa akkasitti jechuudha. Madaabaraan amma madaabaraan sun dhumutti giddiidha hin fudhattan jedhanii biyya fudhachiisan jechuudha giddeetaadhaan otuu fedhii jiraa hin taane giddeetaadhaan. Okkee. Hamma deebi'anii ammas gibiraa caatii hundeen lakkaa'anii bunni immoo
caatii sana iyyuu wayyaa yeroo fedhe hin godhata bunni yeroo fedhe immoo hin godhatu jechuudha. Yookiin baranaa godhateera ta'a yookiin immoo hin godhanne ta'a bunni akkasii. Kana jechuudha wallaahi subhaanallah rabbiin jara haqa jeelchuu hundeedhaan lakkaa'anii tokko lama jedhanii hin yeellaane uummata miskiina kanarraa birrii fudhate jechuudha. Kun saamichoodha malee seeraa. Mee ishii kun seera jira jennaa mee kana biyya keenya keessa jirraa mana keenya keessa jirraa jedhama. Wallaahi waan akka malee qalbii nama cabsu waan haasa'uuf illee nama salafachiisu waan namatti illee hin tolle yaa ijoollee wallaahi yaa ummata rabbeedhaa du'aa hiikadhaa. Du'aa hidhuma kadhaa uummanni keenya uummanni Oromoo miidhamuu jira iddoo hundatti. Yoo biyya keenya aaraan galfannu yoo biyyaa baanee aaraan galfannu akka waan rakkinni eegee keenya qabdee nu duukaa deemti jechuudha silaayyuu. Akkasii assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hagamii viidiyoo biraatiin walitti deebinutti laayik sheera sabskiraayib godhaa ishee.